Kiya garana boya bonto ya jalaleti yana kotto Kiya garana boya bona ansi male enyuna ana Kiya garana boya bonto ya jalaleti yana kotto Kiya garana boya bona ansi male enyuna ana Sikifi nargado siyada Shilemi ninkabo ninada Sikifi nargado siyada Shilemi ninkabo ninada Awelele aweto nakakasa Dubi afani beine nasasa Nakotu natai gargarsa Ya jalaleti ya nakotu Hurina tududi sidabe Bakeya nasu gaggabe Hurina tududi sidabe Bakeya nasu gaggabe Anaye yanike natalaye Nakaye kilembani nakaye Walelu anani bana ansi male enyuna ana Kiya garana boya bonto ya jalaleti ya nakoto Kiya garana boya bona ansi male enyuna ana Weelluun kun akkuma hundumti keessan beektan weelluu Shaabee Sheekoo fi Mahammad Sheekaa nuuf gumaachan keessaa isa tokkodha. Akkuma na biratti argaa jirtan immoo qophiin keenya dhamuu weelluu torbee kana keessummaa qabatee dhufee jira. Keessummaan keenya har'a Carraa Baqqalatii Daddaraaroo irratti yeroo wal dorgommii sirriitti beektuuni weellistoota lafaa dhufu sagalee bareedaa qaban keessaa isa tokkodha. Baga gara istiidiyoo keenyaas qophii keenya dhamuu weelluuttis nagaan dhuftee Carraa. Baga nagaan nu iddanii. Maqaan kee baay'ee bareeda. Carraa maaliif jedhamte sarraa jalqabna. Ashi carraa kan jedhame yani akka tasaa ta'ee maatiin koo ijoollee sadii qabu. Ijoollee sadanuu dhiiradha. Tokko sadha. Carraa masaanii ta'e dhiira sadii taane jechuudha. Kan lammataa immoo haati koo asitti da'uu hin dandeessu biyya biraa deemuu qabda kan jedhaniini galgaluma sanan dhaladhe. Kanaaf jecha carraa naan jedhan. Maqaa baay'ee bareedaadha. Weellichaaf jedheen akkasitti abaaboo diimaa qabadhee daawwattoonni keenyaatti naa kennite akka ittiin fakkaanne jedheeni. Dambidolloo irraa dhufte achitti dhalattee guddatte. Dambidolloon immoo biyya weellistoota hedduu biyya kanaaf gumaachiteedha. Mee waa'ee Dambidolloo xiqqoo nu kaasiiti raasuuf. Dambidolloon akkuma jetteedha. Biyya namoota jajjaboo baasteedha. ናይ በረቴ ባይናቺ ቤ ተሾሚ ያሰግድ ጌታቸው አለማርያም ሰለሞን ደነቀ ኃይሉ ዲሳሳ ጅሬኛ ሽፈራ ኢብሳ አዱኛ ነሞ እሳኒን ይላል ፋጅራ ጉማቻ መንጀርቲ ደምቢዶሎ ነመለ ደምቢዶሎ በየብሪን አቀቡ ቆሎ ዳለ ፈራፋ ማረቴ ነው ፊደ ጀኔ ጋቱሪ አርካከ ከላላንቱሪ ኦኬ ጀቸማ ዳኒ ቢያ ጋሪ ዋንታቲ ፊዳ Masifachuu barbaade namni jaalala isaa ibsu barbaadeetu Dambidolloo firna qabaqqolloo jedhani kanaafidha. Mee guyyaa yeroo jalqabaatiif waltajjii irratti baate yookaan immoo weelluun ati sagaleettiin akka qabdu beektee weelluu kamidha? Sirboota hedduu dhaggeeffadhaan ture jechuun akka carraatee maatii gara dhumaa waan antiif mana noola. Baay'inaan nan dhaggeeffadha muuziqaa. Sirboota caalu baay'een jaalladha. Akka carraatee argadhee dhaggeeffachuun iyyuu baay'ee na tulfaata ture yeroo sanatti. Yeroo TV'n akka tasaa fidu nan dhaggeeffadhan ture sirba caaluu kottu kan jedhu. Isa baay'een jaalladha dur. Yoon deemu yoon ta'u yeroo hundaa isumanni weellisaan ture. Sagaleedhaan na dachista? Rakkoon qabu. Maalan godhee maaliif dallant odaan hin beekinii natti mufaatte hirriban qabu anoo cinqamee halkaniif guyyaan boqonnaan nabee taa'insi eegaan abdiin kutu si malee hin fedhu hamma dhumaattu kottu maaloo kottu as kottu anaaf jedhi kottu si malee jireenya dachii namni jooytu kana ture. Siif jedhee osoo naan jettee natti tola amma sirba kana. Atillee nas jirta wanti. Kottuuf hin ta'u already dhufteertadha. As jirta wanti. Maatii keessaa hoo namni akka weellistuu si jajjabeessaa ture hoo jira akkamitti gama aartii kana yoo dhuftu feedbackiin maatii yookaan immoo maatiin kee maal sin jechaafaa ture?
Okay. Abbaan koo mormaati jechuun gaafa maatii fedhisaa gara amantiidha yeroo baay'ee. Isaanis sirriidha. Garuu immoo haati koo baay'ee sappoorti na gooti. Humna as ga'uun qabduuf malee akkan bahee mul'adhu barbaaddi. Baay'ee sappoorti na gochaa turte baay'ee yaadaanis utuseen na faana ta'uu baattee amma kana dhiibuu hin danda'u ture. Iseedha yaaltis muuziqaa waa yaaltuuf sirba aadaa kana waa yaaltuuf fedha qabdi turte natti fakkaata. Bola koo keessaa mucaan annangafaa yaala ture. Maatii makeessa jira wantichi. Kanaafuu sirriitti jajjabeessaa turan keessattuu harmeen kee jechuudha. Baay'ee jajjabeessu. Gara daddaraaroo akkamitti deemtee sagaleen qabaa dorgomee mo'achuu danda'a jettee murteessitee akkamitti gara daddaraaroo deemte? Okay, daddaraaroo baay'ee nawwan ture baay'ee tu daddaraaroo deebi'een dhufin iyyuu baay'ee eegan ture yaawwan ture akkamitti beekamu mul'achuu qabu yaadi kosumadha yeroo hunda. Daddaraaroon gaafa deebi'ee dhufu immoo baachii bonsaa faarraa ilaalee kan suuraa filfaa kormaan faarra turanis ilaalee baachii sadaffaa kan dorgomuu qabu yaade. Nan dhufee rabbis immoo nan qaanessine amma ta'e deemeera sadarkaa keessa galeen mo'adheen ba'ee waan fedhuuf waan fedha qabu fi fedhii yookaan 8-7 maam caalaa jiru caalaa ture kana dhugoomsuudhaaf dhufe gara kana. Mirkoomneera. Qabxii bareedaan baate baachii kee irraa tokkoffaa turte dorgommii immoo mo'amtoota irratti immoo sadaffaa bahuudhaan xumurte. Ani carraa gaafan si argu sirba Mahammed Xawwil si jaaladhee laalee argi. Naaf sirbi anaaf daawwattoota keenya. Mahammed Xawwil weellisaa guddaadha weellisaa jabaadha. Amma gara sirba dhiisee gara amantii fi investimentii irratti jira. Nama baay'ee jaalladhudha. Hojii gurguddaa qaba. Hojii qo'attee illee dafee siin galle hojii cimaa qaba. Sirba kana ishee. Intali mai fina falta intali ma fina falta intali ma fina falta intali ma fina falta intali si jaaladhe laali argi firradii si shakki si jaaladhe laali argi firradii si shakki shankore ala nandagati laki intali ma fina falta intali akkas jedha. Xiqqootti fuftuu ture. Dhugaa dubbachuudhaaf sagalee kee akkuma jalqabasitti mee sagalee bareedaadha. Sagalee baay'ee nama hawwatudha. Gara fuulduraattis immoo abdii indaastirii muuziqaa Oromoo namoota harkaa fudhanii itti fufsiisan keessaa tokkodha jedheen amana. Weellistoota keessaa eenyu dinqisiifatta namoonni hedduun jiru gama walaloo hojjechuudhaan yadaloowwan garaagaraatiinis. Filachuuf na rakkisa jechuun weellistooti jiran hundi isaanii waan nama ajaa'ibu qabu waan dhiibbaa uuman qabu garuu addatti namoonni eegan guddadhe hubadhe Alii Birraadha. Alii Birraa ijoollummaatti badaan dhaggeeffatu jechuun hin hubanne gaafa guddadhu galuu weellisaa guddaadha weellisaa waan hin tuqamne tuqedha kabajni malaa fi addatti garuu Hacaaluudhaa fi Xilahuun Gassasee baay'ee na ajaa'ibsiifadha keessumaa Xilahuun Dr. Kabajaa Xilahuun jechuudha. Nama addaati nama akka Oromoo duwwaa osoo hin taane akka biyyaatti beekamaadha nama baay'ee hojjetedha nama namni baay'een fakkeenya godhatudha baay'een jaalladha. Dr. Kabajaa Xilahuun Gassasee dhugaa dubbachuudhaaf weellisaa guddaadha akka biyyaattis akka sabaattis namoonni ati kaastee hunduu Dr. Kabajaa Alii Birraas kaasteerta namootuma ka'uu qaban namootuma dinqisiifachuu qabdudha. Dr. sirba Dr. keessaa kam si weellisiisu laata? Akkam naguma fayyuma hiriyaan qabu qabuma rooftiin ilaaltus gaaruma akkam naguma fayyuma akkam naguma fayyuma hiriyaan qabu qabuma rooftiin ilaaltus gaaruma akkam naguma fayyuma eessatti si argaa garamiin garrisaa
Meena manaadami bakkeen jirtu eessa yaadame bulbula halkan ciisa dhabee sumaan yaada bula halkam naguma fayyuma hiriyaan qabu kopuma dhufteen ilaaltus gaaruma akkam naguma fayyuma. Dhufeen silala jettu fanta. Weellisaa jabaadha. Sirba kana immoo walaloof yaadaloosaa kana jirti Yeshwaalul Mangistuuti. Yeshwaalul Mangistuu dubartoota umrii ishee dura gara fuulduraa yaadanii weelluuwwan dhama qaban hedduu nuuf gumaachan afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin ishee takka ishee yaadachuun nurra jiraataa fi galatoomii baay'ee gaafa dhageeffattu sirbi baay'ee si ajaa'ibu sakkamii. Akka nama muuziqaa jaalatutti akka nama muuziqaa dhageeffachuun bashannanu tokkotti sirbi baay'ee si ajaa'ibu. Artist Dr. Kabajaa Alii Birraa hedduu na ajaa'iba hundisaa jechuun nama industirii muuziqaa Oromoo taakkuu tokko miti taakkuu dhibbaan buteedha dhugaa dubbachuuf baay'een jaalladha baay'een kabaja rabbi isaa yaadatu baay'ee na ajaa'iba jechuun dhalootumaan waan dhaggeeffannee hojjennullee nuuf kaa'ee darbeera. Galati isaaf mala walumaa galatti. Namoonni waa'ee muuziqaa beekan waa'ee Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa yoo kaasan nama iskeelii addunyaatiin weellisuudha. Iskeelii biyya keessarra darbee namoonni weellistoonni hedduun iskeelii inni itti weellisuun weellisan jedhanii istaandaardii muuziqaa biyya keenyaati yoo jenneenis arbeessuun ta'u Dr. Kabajaa Alii Birraa dhugaadha. Weelluuwwan isaa hundi nama ajaa'ibsiisu hadha osoo istiidiyoo kana filiin duraatti sirba kam dhageeffatte karaa irrattis ta'uu danda'a sagaleedhaan jedhe. Okay. Kana caalutti si deebisa. Tole. Dhugaan kee sirba jiran dhageeffadhaa ture. Irraan si jedha. Please. Tole. Dhugaan kee dhugaadha mul'atee ifa jira akka kees hinaalu beekas miidheera si dhabee jiraachuun hedduu namiidhuulee dhiifa manaan godhin ani yommuu siin tolle dhiifa manaan godhini an yommuu siin tolle. Meejarraa ammoo maalirra jirta erga dorgommiin daddaraaruu dhumateen booda maalirra jirta? Yaadama jira yaaduma irra jira. Wanta akka piroojeektiitti qaqqabadhee jira. Waan irratti hojjechuu qabu tuttuqama jira. Waan bareeda jedhee yaadu irratti yaalaman jira waan rabbi naa kenne kakaawaman jira. Namoota na caalanis immoo gaafachaan jira akka karaa natti agarsiisanii. Kanaaf immoo hojii maal ilaalla? Waa'ee kee yoon odeeffadhu carraan sagalee kiloolee kanaan ala dandeettii biraas qabaa walaluun barreessa yeedaloo sin hojjetanaan jedhan hammam dhugaadha? Sirriidha nan yaala lachuu nan yaala nan hojjedha jechuun danda'u akka namaaf ta'u hin barree bultii keessan barraa garuu waan miira koo gammachiisu nan hojjedha waan itti amanu tokko nan hojjedha. Waaman tuttuqeen fidas jedhee nan yaala yaadaman jira yoo rabbi jedhe. So yeroo dhiyootti wanti ittiin gadi baatu jira waan ittiin se'enu? Egaa yeroo dhiyoo jechuun danda'u jechuun daangaan qabu daangessee hin jiru humni nama murteessaa ammaaf yaadan qaban malee humna isaan qabu rabbi yoo jedhe garuu hojjechuu nan barbaada. Waqatu beekas. Sagalee kiloolee kana dhageettanii namoonni carraa sponsor gochuu barbaadan karaatti agarsiisuu barbaadan namoonni istiidiyoo qabdan weellistoonni gurguddoon sirriitti carraa saasiif banuu jedhee yaada namoonni dhimmi kun isin ilaallatu isa kontaakti gochuuni isa dubbisuuni hin dandeessanii carraa weelluuwwan hedduutu jira biyya keenya keessatti afaanota garagaraan kan weellifaman weelluu yoo dhageettu sirbi kun osoo kiyya ta'ee jettee jaalalaan itti naaftu jira. Sirba Wandimmoo jira. Simeenesh kan jedhu baay'ee na ajaa'iba. Sirba baay'ee jaaladhuudha. Nama itti yaadee hojjetudha. Wandimmoo jira miira namaatti dhiyoodha yeroo hunda. Ilmaan dhufeen jira obboleessaan dhufeen jira jedhamee daa'ima taaneen qosamatu. Nama baay'een jaalladhuudha. Sagaliinsaa hojiinsaa wanta ati deddeebitee dhaggeeffattudha. Baay'ee na ajaa'ibsiifadha Wandimmoo jira.
ስሜነሽ ሙፍሲር ቢማሉ ደስ ይላል ያሰብኩት ተሳክቷል ዝንፎ ተቃንቷል የጎደለ ሞልቷል ደፍርሱ ጠራ ህልሜን ተፈታ የተመኘሁት እጄ ገብታ ብርሃን ፈነጠቀች ገና ወጣ ጀንበር እስከ ዛሬ ለኔ ተደብቃኝ ነበር ካደየች ደመቀች የቆንጆ መለኪያ የኩራት ምንጭ የዓይኔ መርኪያ በእውቀት በጭዋነት ተሟልቷል ውበቷ እስትትገረም ሴቷ በሴቷ ከአይናታሽ ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ እኔን ስለመረጥሽ አመሰግናለሁ ኩራቴ ነው ሳደንቅሽ አብሮ እነሳለንነትሽ ስሜነሽ ጋፈ ጭዳኮ ወልዱ ከነ ጦፍቴት መናወልስታ አቱም ቴሩሚ መሌንጀ ዋግኒ ነው አጀ ዳወቶ እንዲከኛ ቆጲ ከኛ ዳሞይሉ ቶርቤ ከናቲን ጨራ በቀለ ወሊን ቱርቲ ጎዳ ጅሩን በኋላ በሸነና ዲልበተ ከሰን ኖሊን ሻሸን ባጀቻ ደብርሳ ከጅርተን ወመተከሸኪ hinqabnu አከማቲ በኋላ ጅርታ ናትቶሌር ባይናት ዳወቶ እንዲከኛስ ሲኒቲ ቶሌ ንዳውቻ ከጅርተን ሸኪን ቀብኑ ያዳፍቀ ቀቀብደን መርሳሌ ሐዋሱማ ከኛን ኑንገሁ ደንዴሱ ቶኮ ለመጅቻ ገረዱማቲ ዴማ ጅራ ሜ ኤርጋ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ኦሮሞ ከነቲ መከምቴን ቦዳ ጨራ ወንገረ ገራጅሩ ገሩሞሜ ረኪኑን ይጅራ ነው ማልፈካቱ ሶጥቆ ሳኒስ ከካስኔ በሬዳ ሜ ወንት ይጅሩ ማልፈካታ ኦኬ አልጅሩ አና ቆፋፍ ሚቲ ዳሎቱማ ጄነሬሽን ናኖ ኮጅራኒ እትልፋታ ጀደያድ ኬሱመቱ አማ አካሰባቲ ዳሎታ ረተነ መንጀቱን ቀኑ አኩማ ዱራሲ ዋን ፕሮዳክሽን ይቆረክሳዳ ስፖንሰር ጎቹን ይጆሌን ከናሳን ቀበን ይላላኒ ነምረቶ ጀቱ ካና ዳቡን ጥኖሴ ወሮር ማዋጅነ ከንድርጎም ነው ጎዳ ኡፋታዳ አናብራስ ለኮንጅሩ ሰኑ ማዳ ዋንታ ነርከጅሩ አካኒ አከፈደት ነው ጀልኔ ዋንተ ነገዱ ረኩ ናማዳቡ ገርጋር ሰዳቡ ዋን ያድዋኑ ጀቱቱ ቀብዱ ዋንቴ ተብጀቴ አርካ ሪፈቹ ይችላ ሱን ሎታ ናኖ ኮጅራ ሁንዱ ማብራ ጅራ ጀዲና ማና ወሪውም ነቀበኑቱ ጆሌ ያመጅራን ረት ይፈተኒ ጋሪዳ ማለፊ ዲ አመቱ ዲባው ሙዳፍ ጋራ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ኦሮሞቱ ደበለሙ ዋንቴ ፊ ንብራዳ በዳሽቹም በርባዳ ወሊናዎችን የቹም በርባዳ አርቲስት ይባሱን አርቲስት ጨቆፋፉሱን ታኔ አፋኒ ፋዳ ሰብቻ ጉድሱዳ ድርቀም ይሰንባ ዳጅቹም በርባዳ ያደጋሪ ያደስሪ ካስቴ አዳን ሰበተኮ ከን ጉደቱ ጋፈ ሙዚቃኒስ አዳኒስ ወሊን ጉደቱ ዳዋንተ ኤፊ ለሞኒ ዲሚላለቱ ከሰፉ ቢሮን አዳፍ ቱሪዝምስ ጅራ ለሉታ ከናለቱ ጀቹን ኤጌሬ ቦዳቲፊስ ዋን ጉዳዋንተ ኤፍ ቀሞን ዲሚላለቱ ዋሚቸ ከከን ሰርቲኒ ደጋወጀኔ ያና አምስት ደምኔ ሙዚቃ መብረት ይወልገኛ ዳይሬክተር ከኛ ዶርጎሚ ጥቆሲ ሲኒፍ ቆጴሴራን አንጀዴ ቱሬ ዶርጎሚ ቸሞሉ ማን ዶርጎምና ነምኒ ሞአቴ በዳሰ ካርዲ ቀበስና አንጀዴ ድራ አከነቲ ሜቲ ወልቱ ጀልቀበማ ወሉ እን አከተይፊ ወልቸቲ ፉፉዳ ዶርጎሚን ከና አከሲ ሞአዱ ሸኪን ቀቡስቲ ይላል ታደለ ገመቹ በሻናናክ የቆቲዩን ቆቱ ቀንበሪ ማልጎዳ በሻናናክ የቆቲዩን ቆቱ ቀንበሪ ማልጎዳ የቆቲዩን ቆቱ
tokko zeeroodhaan si dursaara kan itti aanu nuuf banaa daayirektarri kennu Adnan Volte inturinarra volte inturinarra Ansinega kosinada kiva Ansinega kopaya toda tingujara Olte bulten tore narra Ansiyade kopaya toda tibarara Tadele Gammachuu Jimma Wayne Amalako akarada buna bule lafetona Ya mujatti manne karaha kesa barakante tadu kesa Siru ko ba jenne dagna kesa huma miti Ya Rabbi Oromia manise sirbicha beekanii weellisuu qabxii qaba sirbicha nuuf weellisteennan qabxii qabda daagama koonnan miti mee sagaleedhaan ati mootii koonuu jedhe Intalabba gada Oromia manise waan akkasii intalabba bakku Oromia manise na waan akkasii Batena mangutu qalbi sherbata maleka fakkati mekama menyu shangeta chalti hunduma ekama pareda wamani muda to konga bdu meshini na gabarakani chepeka di bejalala waan beekuun fakkaata Na Ada suka rayu Ada jechuun dadhabee malee sirbicha beekeera Mulai ni cara kan Mana udah Ya rakkataabine sinyaate Mukamia sololo bineensi raase looyi kottu yaa rakkataa bineensi nyaate. kaitan kirim sirba kana beekeera daran Fir silala. Fir silala. Silala Silala Ranuf sedannabe kalbida sumafanola Garan jabati annaran fagati
atis kottu nalaali 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 gadi kan dhuma tokko afaan fakkaata. Shubbisa saya yaadadheera ta'a. Inni deemaa wellu Ibroo ibsa. Ababa kafani. Nama galau akan. Shubbisa isaa danda'eera garuu ta'a. Dorgomichaan nutis bashannanneerra daawwattoonni keenya dhama weellus sirriitti bashannanaa bohaara waliin turtii godhaa jiran jennee yaanna turtii bareedaadhaan nuti kaasitti gochaa jiru carraa ati mo'achuun ooltu daayirektarii keenya 3-2 carraan 3 deebiseera ati 2 naan jechaaru kaardicha mo'achuufan ture haa ta'u. Mee gara fuulduraatti eessatti si eegnu waggaa 5 waggaa 10 carraa eessatti argina? Okay, wanti hojjechuu nan barbaada. Akkuma ndosiin jedhee waan guddaa yaada. Namni guddaa ma yaada. Kan nama milkeessu waaqadha. Rabbitti amana waaqa abdachaa waan gaarii ta'e yeroo ta'e hojjedhee bakka guddaa ta'e nan ga'a jedhee yaada. Rabbi nuuf haa ta'u. Amiin. Gaafa carraan as bira dhufee dhaabbatu namoota hedduudha. Duuba isaa kan jiran maatiin jiru. Har'a carraa kanatti namoota galateeffachuu barbaaddu jiraatee carraa isaasiif mijeessa. Okay. Jalqaba irratti haadha koo baay'ee galatoomfachuun barbaada. Waaqa gaditti nama fayyaasee natti dhabdee anaaf jettee waan baay'ee taatedha. Galatoom jechuun barbaada abbaa koo abbaa guddaa karaa naasaquuf yeroo hundaa yaadudha. Saallee ulfaadhu galatoom umriin dheeradhaa jechuun barbaada obbolaa koo. Akka addaatti garuu dorgommii irra gaafan turetti irra deebi'een jedha hinquuf galateeffadheeni dhugaa dubbachuuf haadha lammataa abbaa lammataan argadha abbaa lammaffaa haadha lammaffaan argadhe jechuun hin danda'a. Adaamaatti guyyaa tokko mana siree buleen beeku isaan bira taa'ee waan isaan nyaatan nyaadhee yoon dhukkubellee na tajaajila tiriit na gochaa kan dorgommiitti jabaadhu gochaa addunyaa muuziqaa kan weelluu fedhan qabanii garuu immoo namummaa koo ilaalanii dandeettii koo ilaalanii na jajjabeessaa dhugaa dubbachuuf abbaa koo faada koo nama naatee jira. Baay'ee galatoomfachuun hin barbaada waaqayyoo gatii keessa nama baasu naa godhuun jedha. Atillee galatoom asitti na wantee na kabajjee adhuuf kootti natti toleera. Ajiraadhu galatoom. Nutis qophii keenya dhamu weelluu irratti waan nu dhufteef hedduu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Atis galatoomi. Dambii Dolloo irraa jalqabne biyya dhaloota kee bakkatti guddatte ammas immoo qophii keenya osoo gara Dambii Dolloo deemnee goolabnee natti tola. Weellistoonni hedduun namoonni beektonni hedduun Dambii Dolloo irraa bahanii jiru. Isaan keessaa namni an sirriitti addatti jaaladhu Salamoon Dannaqadha. Dhugaa dubbachuuf hundi isaaniitu sirriitti namoota jaalatamaniidha. An addatti abbaan koo sirboota isaa baay'ee naa sirbaa waan guddadheef addatti jaaladha. Sirba Salamoon Dannaqa tokko nuuf jedhiiti qophii keenya goolabna. Tole galatoomi yaadabalii zimaamu. Yaadabalii zimaamu yaadabalii zimaamu yaadabalii zimaamu amalli kee guddaadha ganda malee sinaabu ganda malee sinaabu ganda malee suwaa. Hojjaanollee dhufa yantaluu atuma nan teessoo yaadame. Dadhabinoo galadammitu mana taa'u bartuu dammi siwama dammitu siwama nageessu dammi ollaanis nan uffee dammitu kan koo malli maalin tanu siwama nageessu dammi sittiini mamaali ubsaa sittiini dubarii gorsa yaadabalee zimaamu yaadabalee zimaamu yaadabalee zimaamu amalli kee guddaadha ganda malee sinaabu ganda malee sinaabu ganda malee siwaa. Galatoomii.
Carraa Baqqala as studio keenyatti dhuftee turtii bareedaan waliin taasisteef ulfaadhu galatoomi siin jenna. Daawwattoonni keenyas turtii keenyaan sirriitti bashannantanii bohaartaniirtu jennee abdanna. Kan torbee kana osoo maamii aa'u asirratti golabuudhaaf deemna. Qopheessuudhaan Ansittiinaa Hajjii isin waliin turtii godhee jira. Torban gaarii torban milkii isiniif haa ta'u nama torbaanii nunaa jedhu nagaatti.